Kuma duraan dursaa warqaa kan jedhamu OBN irra egaa waa'ee sooshaal miidiyaa baay'ee ka'eera waltajjii irraas akkasumas immoo mana keessaas hiriyoota baay'ee kaasanii akka Itoophiyaatti gara miiliyoona 7 kan jiru jenneerra as keessaa yaadni ka'u yaadni godhu yaadni sooshaal miidiyaa irratti guyyaa guyyaadhaan deemaa jiru faayidaa akkamii qabu malee persentii 90 kan ta'u akka ilaalcha kootiitti siyaasaan kan guutamedha. Sooshaal miidiyaa fayyadamni sooshaal miidiyaa keenya keessumattuu gara Oromiyaatti yeroo fudhannee ilaallu immoo akka biyyaattis ta'e akkuma Oromiyaattis ka'ii buqqisii lolii kan jedhudha malee gara misoomaatti agarru ajandaa uummata keenyaaf kan fayyadu sanarratti xiyyeeffannu kan jedhu jechuudha. Bara 1960s barreeffama adda addaatiinis sooshaal miidiyaan yeroo jiraachuu baatis bara sanas waa'ee lolaa, waa'ee fonqolchaa, waa'ee dhaadannoo adda addaa dhageessuu uummata kakaasu sirrii yeroo sana keessatti barbaachisu ta'uu ni danda'a. Yeroo ammaa kana keessatti garuu ajandaa hedduu qabna. Keessumattuu waa'ee dinagdee baay'ee nu ilaallata. Dinagdeedhaan miidhamni baay'ee kanarratti hojjechuun dirqama keenya jechuudha. Wantoota baay'ee fakkeenyaaf kaasuu hin dandeenye sila kaasaniiru gara dinagdeetti tajaajila namummaa nama ergii muummichi ministeeraa Dr. Abiy gara kana dhufanii akka aadaa ta'aa jira jechuudha. Kana maal godhe isaan jalqabanii sooshaal miidiyaan immoo duukaa bu'ee wanti kun yeroo yeroodhaan hojjetamuu jalqabe jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii yoo ajandaa goone manni ijaarsa tokko yoo akkaataatti ijaaramuu danda'u yookiin immoo akkaataatti deeggaruu danda'u mata duree sana ajandaa sana kalaqnee yoo adeemne wanta baay'ee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Iyyaadatti yeroo koovidii sana yoomiyyuu sammuu keessaa nama ijaarsa tokko naannoo Haayiraa Bulisuu keessatti akkaataa footootti kaasanii sooshaal miidiyaa irratti galmeessanii sana booda akkaataa namni karaa kamiin yeroo gabaabaa keessatti akkamitti akka wal gargaaru jechuudha. Waan akkasitti hordofuu kan dandeenyu. Waa'ee Oromiyaan badhaatuudha uumama qabeenya uumaa hedduu qabdeen afaaniin adeessina. Beeksisuu irratti garuu akka abbummaatti Oromiyaa Turizimii Koomishinii qofa yoo ta'e malee eenyu keenyatu Oromiyaan jaallanne yoo ta'e Oromiyaadhaaf hin quuqamne yoo ta'e Oromoodhaaf hin quuqamne yoo ta'e aadaa keenya karaa itti beeksisuu dandeenyu tokkoof tokko karaa sooshaal miidiyaa kanaan qofa jechuudha. Maaliif harka keenya irra jira jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti namni ilaalee wanti kun eessaa guddifachaa jedhu guddifachaa gara guddifachaa torbaa qabnu garuu namni kana baasee maayinni guddifachaa torba kan qabnu guddifachaa isuma lafaa kaasanii guddisan qofa osoo ta'e achi keessatti wantoota gaggabaabaa sana barreessinee haala aadaa keenya ittiin beeksisuunas afaan adda addaatiin fayyadamne sana mata duree goonee seenaa keenya, aadaa keenya, uffata keenya akkasumas immoo dinagdeedhaan akkamitti wal bira dhaabachuu qabnu, akkamitti wal gargaaruu qabnu jennee ajandaa kalaqnee deemuu qabna malee yeroo hundaa ajandaa nu laatu. Fakkeenyaaf dijitaal wayyaanee fudhannu ajandaa nu darbatu sana booda nu immoo ajandaa sana fudhannee immoo deebisuudhaaf fiigna jechuudha. Kanaaf miliyoona 60 jenna yookiin immoo miliyoona 50 hanga 60tti lakkaa'amu uummanni Oromoo biyya kana keessa jiru. As keessaa immoo gara miliyoona 7 Itoophiyaa keessa feesbuukii fayyadamaa sooshaal miidiyaa fayyadamaa kana keessaa yoo xinnaate gara miliyoona 3 kan ta'u ijoollee Oromooti yookiin immoo dhalataa Oromooti sooshaal miidiyaa kan hordofu jechuudha. Achi keessaa garuu persentii 90 ol kan ta'u siyaasumatti adeemsuudha malee wanta ittiin dinagdee keenya suphinuu dinagdee keenya kan dinagdeedhaan cabne sana akkaataa kamiin dinagdee keenya fooyyessuu dandeenya akkamitti hojjechuu dandeenya akkamitti wal bira dhaabachuu dandeenya kan jedhu sana xiyyeeffannaan itti laatamee hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf ergii muummichi ministeeraa Dr. Abiy dhufanii waa'ee biqiltuu dhaabuu yookiin immoo ashaaraa magariisaa ajandaa ta'e jechuudha. Yoo isaan achi kakaasan malee nuyi baqqaan tokko ajandaa nu laatanii akka biyyaatti wanti fayyadamu wanta nu fayyaduu danda'u nutti himameera. Sana booda immoo yeroo yeroodhaan akkaataa dhaabuu dandeenyu akkamitti kunuunsuu dandeenya kan jedhu sana adeemuu qabna jechuudha. Hundi keenya mana barumsaa adda addaa irratti fakkeenya tokko kaasuu hiriyoota baay'ee qabnu sooshaal miidiyaa irratti hiriyoota baay'ee qabnu. Mee kaanii mana barumsaa keenya kutaa tokko kan ittiin baranne yaadannoodhaaf haa ijaaru jedhee nam tokko ajandaa kalaqee ani osoo wanta akkasii deeme maaltu jira nama baay'ee ta'uu dhufa mana barumsaa sana suphuun maal jechuun jira. Garuu sodaan jiru maayinni waan akkasii yeroo dalagde hunda akka deeggaraa mootummaatti
timattasu jiru jechuudha. Kuni keenyas kana sodaata. Waan hundumaa uummataaf jettee waa'ee dinagdee hojjedhu yoo ta'e abalummaa mootummaa jalatti maxxanee tajaajila namummaa kana hojjedhu kana sodaa kana keessaa ba'uu qabu jechuudha. Maaliif mootummaan dhufaa hin deemu uummanni koo garuu yeroo hundaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa ajandaa ofii keenya kalaqnee ajandaatti fayyadamuu dandeenya ajandaa uummata keenya gargaaruu danda'u irratti osoo xiyyeeffannee hojjenne kan jirudha. Karaa biraatiin yeroo hundaa fooloroota malee ofii keenya biyya kana keessatti aktiivistoota kan jedhamu namoota muraasa. Isaan kan biyya kana irraasaa jiru kan jeeqaas jiru jechuu hin dandeenyu. Maaliif yeroo hundaa akkuma sila kaasee waa'ee lolaa waa'ee siyaasaa malee waa'ee uummanni kun akkaataatti uummanni kun deeggaramuu danda'u irratti hin xiyyeeffatan. Ijoollee nama fakkeenyaaf gidduu kana waa'ee Booranaa kan kaasan baay'ee beekaman TikTok irratti wantoota xixiqqoo hojjechuudhaan kan baanidha malee karaa siyaasaatiin wanta ta'an wanta bahamni. Osoo warri siyaasaa sun akkuma nuyi walitti nu dhaqan yookiin immoo akkuma biyya kanas ijaaruudhaaf immoo karaa siyaasaatiin adeeman sana osoo kaanii ta'ee fooloroota waa'ee qabu wanta waa'ee itti hojjechuu dandeenya ture. Kanaaf ajandaa osoo godhannee wanti kun instituutiiniin immoo kana deeggaru yookiin immoo kana hoogganu osoo jiraate xinnoo ishee nan dheeresse ifoonaa godhaati yeroo obbo Barakat Simoon jiranii social media group uumanii turan የበረከት ልጆች ወር የጀመረ ነው አመን በየ ከነ ጄቃ ከተረ ነው ኩርሞ አመን ወያኔ ቃፍ ወጀቻ ከተረ ይላልቹ ድራማው ጅራ ወር ጅረን ሱ ማሉ ጀቻ ከምጅሩ አበኔው ፍላሉ ቀብና ገለሶ